ta'anii Ada juga itu mungkin. koomee magaalaa si keessa. Ada orang tu dua mu. Magaalaa siinjee dhaga'uu jirtaati bulchaa. Ada uti je. Wanni siinjee eeganaa fi inni cafeenee kana hunda finnee kana hunda waliin geenye jireenyi kiyya hundi cafaqqiidha. Saniifin ibsaa wajji jiraachuu hin barbaanne. Anam maatii laal bulchaana dhageessaa. Wanni nan tasgabbaa hin jiru. Anamma maaltu ufi? Kalau ni selama jin kita dah biar. Maal anaa jinqii sin naqateere? Ya kan kita ayah jauh dah cia cia. Ada sah. Anaa jinqii sin kaayee bulchaa? Ya kan kita. Akkamittiin an bulchaa jinqii sin kaayee? Asih jin kita sanis kita dah kalau tu sih mana ya kita dah memang. Tabesin. Sila jutu ah. Nulamaan kan? Sini bayar tu kan. Obboleettii ta'e fittee bultii hawwituu keessa keessa himi? Haa bultii hawwituu sitti fuufattu. Ati sini ni sambil tu ya. Hah? Fakati kita rapat. Haa imaani waan beemaatu maata? Kayak mana mantan? Hai bulchaa? Mantan tu ni sah. Boo? Waan isin jee dhaga'uu jirtaati bulchaa? Ada uti je. Wanni isin jee eeganaa fi inni cafeenee kana hunda finnee kana hunda waliin geenye jireenyi kiyya hundi cafaqqiidha. Saniifin ibsaa wajji jiraachuu hin barbaanne. Yoo kana madaa cafaqqiidha. haa duuba anaatu jala gaccabee bulaalee isa jalatti. Gamaan kan boleh. Maatu na bulchisiise. Kanaan durallee jaarsa jee jalallee bulu. Amma immoo jaarsa jee ibsaa jala buluudhaaf naaf hin mijaa'u. Sigalee? Kayak sini tu. Naaf mijaa'u. Kayak sini tu itu. Dureen nagaa wajji jiraachuu jiraame. Jaartii fi tan amanne. Booda waan biraa yoo inni na godhee hin beeku. Waan tak boleh suruh jutu. Wajar tian. Bulchaa naaf hin taatu bulchiin tun. Mush ammaa miti isin duraa walitti irraa qabaa baaduu ba'a. Akan tak. Hin baaqaaboo maali dhiirtee addirraa dhabamte? Herum lu sekarang dapat kan herum. Wanni waan qabeenya kiyya faduniin lakkaa faduniin dhiisa. Wanti jarraa namni gibira kafaluun jiru. Ati berapa belas tahun itu baru? Nah, bukti kau mesti ber. Ni lakkaawaa. Lah, ismo aja. Hangka isi naga jechuudha. Ati bulchaa nama dhageessu qaceele. Semua baru. Kabiraa jala qaceelee yoo hin jiraadde malee isa kana jira. Semua kayak semua roh ya. Laa isan fadoon. Wallahi semua roh ya. Isa jala qaceelee jiraachuu hin danda'u kabiraatiif hin qaceelaa. Ati mana tu kita bilang ati mana kau? Hin fadu. Ah, kita jalan lagi. Hin fadu jee. Uri sih Hin fadu haa dirqama qabu. Ndem deh ya. Tiung. Ajaa'iba! Bakka isin jirtanii gaafa inni saba'iin geessisan dhaqee barbaade jala deemee gabbihee laalee maaliif figamana? Ani sama itu halas. Akan lupa itu. Feetuufi ani moo akka inni dhufu fadheetiin jala gadi hin bahine. Ati dubbiin teetu inni fakkaatti silaa? Akan lupa apa itu? Hoolaadhaa barate haada kana sitti ta'aniifi Ada itu itu mungkin. koomee magaalaa si keessaa. Ada orang tu dua mu. Magaalaa si keessan jee Mana? sammuun kee cufaa dhagaa. Ah, terus apa? Hai duuba nama dhalaadhaan deemu ni dhufa jeetii silaa akka yaadatutti mana taa'ee ni dhufa jee manatti eeggadhaa. Silaa bakkuma inni itti jiru sanittiin itti dhaqa. Garuu tasaatiin hin qabne. Ya, ini kabdadi. Ini gini. Hai qabaadhu hoo dirqamaan jala dhabuchi taasa bulchaa? Ini kabdadi. Ni qabaa kalaas hin fal. Malu ini teh. Akkasi gaa. Ini. Eekas. Amun. Gadis deemee na laagee xiyyaati. Nimbau. Na coggaarreessi taanii deemee. Ama kayak ini di mulut sih mana bakal kerja sini mulut. Naaf eenyu? Sipi dulu. Ya lah. Wallaahi. Deemna. Mi wallaahi. Eenyuuf yaaddeeti? Sila jutu. Nu lamaan kamiif yaadde sila? Jadi itu. Allaan obboleettii ta'e takkatti itti dirqitee bultii tana neeyite. Takkatti itti dirqitee bultii tana keessa neeyitee eeganee xibbee hiyyantuun tana garteemi. Isaan lamaan wal cinaa akkasillaa zayitii irra qabeetiin bulchaa. Mana tokkotti isin galchaa hin jamtu gaa shari'aan hin jenne haa. Aku malu tu dia mau dia tu jadi. Haa gadhiisi. Ya. Bakkeetti nageessu hin jiru gadhiisi bulchaa. Sambar dia jadi cuma. Hin jiraadhu
Akan tahu. Hinjir adu gahiya wai. Betul. Atami ta ibtihadi ko ba tiradaga. Kau bayar jadi siapa? Nindan dae. Wa nindan dia si fakade. Ayo kira dua. Nindirada khalas gadi sidiam. Isin mangena mana tindemi name. Yang berbada kesan daga ana tu badi ka. Kamu jangan tahu kan? Nindirade. Ayo kira dua. Nindirada. Dia ma kaisera. Duite nagar sisi. Itu negara sisi. Ini dia matu bau. Kam nama goda kam sama goda sih. Ani jechuudha laal namni jireenya kiyya kana deddeebi'ee keessa deddeebisee jireenya kana keessa na dirqu bulchaadha. Maaliif keessa na dirquu barbaade? Jiraachuun barbaadu afaan Oromooti akkan beekuttan. Eega jiraachuun barbaanne bultii namaan taane namni keessa ta'a. Hin barbaadu amma meeshaa xiyyaa naa gabbaasanii irraa baheetiin karaa kiyya qabadhee irraa hin deema. Yoo meeshaa xiyyaa naa kan nu baatan immoo isaan inni as keessa innuman jiraanne. Dureen dogongoraatu miyyoo namaatti nageessee isa gubbaadhaan isin nafiisisiisee dhiifama narraa ta'e ammoo ibsa waan hin ansi godhu anaattu beekaa kabajaan taa'is jennaan taa'uu diddeemi akkumaan amma maqaa dhaabbatee ganallee akkaan kabiraa jaartiidha gurba tanaatu barjaarsa akkas godhe akka jaanii namni narraa haasa'u namni na jibbuuf fi mireekati waa kana hundaa'u gootu saniifuu habibi kiyya jibbamuus rabbi biratti jibbaan qabu. Wanna jabaattee ta'u san hunda dhagoosisee sii galee ana mamman booda ibsa qarqara mana kanaatis bahi lammaffaa immoo siis kadhadheef irraa si dadhabeemi. Bulchummaan ati wajji jirtu kuni bulchummaan san obboleettii isaa haa qabatu. Feetullee wajji haa jiraatu feetullee jiraachuu haa baatu. Ani immoo garuutu nama tokko erganii fi namni tokko wanna tahe namni tokko nama sana hin fadhu jee abbaan fadhe bultii keessatti durquu hin danda'u. Eega jibbiteetti jibbaan narraa dhuftee kalaas hin barbaadu jee wanni narra deddeebi'uuf maaltu jira? Tunii fi san takkittiin takka ta'uu wallaalinaa daabboon takkumaan quba qabaaddu gaasan. Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ani jechuudha. Nama dhageessanii nama gorsan dhageenya nama lagarte diidaa isii tanaa waa godhaa isii tanaa waan biraa keessa naqajee tana hunda osoo godhu ifi addunyaarraa galuu deemu. Kiyya ifi eeggadhu ifi mataa keetiifuu bakka laalladhu si galee. Akka keetii kanaa miti kanama bulfatuudha. Dhalaa lamaan bulfadha jee wal cinaa qabee deddeemuun. Bulfachuu dandeessuu dhalaa lama bulfachuu yoo dandeesse. Tasgabbiidhaan wajji jiraatta ture. Tasgabbii sanuu qabdu. Nama tasgabbii qabuutu beera lamaa waliin bulfata. Adabaduu taa'ee ibsaanarraa gadoo. Na jeeqee siif gaha. Barbaada kiyya qabdamoo maali? Maaliif si godhee? Wal jibbineemi maanarraa firraa nagadinoofne alatti ni jira bakki gibilaniis bakki biraa siif ta'uu baaddu akkaan nama biraatti ta'u quba qabaaddu gaa siif ta'uu baannaan amma meeshaa xiyyaa isaanaa eegakkannu irraa hin bahee deema laala karaa yoo wallaale mana isaa kanatti du'aanillee taatu rabbiin itti nan deebisu karallee wallaalu sadaqaa karadheetiin Araba bira galee jiraadha malee warshaa mataa qulfiidhaa kasammuu hin qabne akkanaa kanaa wajji cinqiidha hin danda'u. Cinqii wanni ifi cinqamee cinqii na kaa'u maali? Takkaatu nyaatee hin quufne kiyyaan bashoon kun kiyyaa ilma waa heddullee afaanii baaftee kaatee ilaalan ibsaa. Nama haati kiyyaa deddeemaa si dhalammoo akka misilaati. Ana amma kanaan booda hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namni nama dhageenye namaa miti. Namni bultii keessa wal dhageenyiti tokkorra wayyaa ta'e wajji jiraata. Kanaan dura kaniin isarra wayyaa ta'eef nu lamaan malee takka namatti ichi baanee hin beeknu. Saniifi tummee isaaf awwala jehee gaafa inni akkasiin narra jatee dhageessanii ilmoo narraa baasee
kiniin na nyaachisee nuuf awwala haame numa dogongora namni numa dogongora je'ee dogongora saasan irra dabreef. Saniitiitu amma mataa gubbaan na baase jechuudha. Ibsa laal kanarra taa'ila kun maal si ta'a? Kana ni beektaami? Kanarra taa'e abbaa kiyya. Awwanni ati na gootuuf hin jirtu wanni na gootuuf hin jirtu faayidaa tanteetti sin agarsiisin beekuu naas hin beektu. Qiyyaadhamaa an gana amman booda as deebitee waa'ee kiyyaa hin haasawinii. Hin jirtu wanni ati haasoytu namni ati irraa haasoytus tokko hin jiru. Saniifuu dandeessaa? Tamma fuudhu jirtu san bulfadhu. Dadhabdaadhaan laal yoo na jala gajjattee bulte malee ammas sii jala gajjee numaan hin bulleebi quba qabaadhu. Waan naafitti siin jee naafidda. Lama wajji bulfachuu feetaami? Waan siin jee gajjattee naafidda. Yoo kabajaa naa goote kabajaan siif godha. Yoo ati kabajaa naa dhabde anis kabajaa siin qabu. Saniifuu waan takka sammuu tantee tana keessatti murteeffadhuuti. Hogga karaa deemtullee karaa kana murtiidhaan deemu namni murtiin deema. Qiyyaan lafee akkuma ifi lafa hoyte sanitti anallee lafa isite cooraan arrafitte maali boo namni hogga qanciqiin irraa hin deemne halkan taatus guyyaa taatus isaa wajji cinqii. An jireenyuma kanaa wallaahi na jibbisiise. Maali namni wal jibbu jireenya namaa jireenya ofii wal jibbisiisaa rabbii keessan sodaadhaa Oromoo. Maali tagaafa kaaniiti saabade saniif lamada deebi'ee inni akkuma sila isa bira jibbame kanatti aalamni hundi na jibbee barbaada. Waan atti aalamni hundi na jibbu san godhuufillee niin taa'ibsa. Gaafan godhuus ni dhufa. Ammoo siifis obsi namni asirratti viidiyoo keenya tan agartan. Sheer godhaa namayyuu biraan naagaa rabbiif jecha. Viidiyoo tana sheer godhaa biraan naagaa namayyuu biraan. Akka dubbiin tun wanniin arra jihe tun ragaa naa baatu naaf ol kaaha. Wanta naan ragaa booda naa baha naaf ol kaaha. Ibsaan dadhabame birraayis qabee dadhabe namaas itti yaame dadhabe karadheetis dadhabe nama dhageenya nama garteemi ifiifuu iftee jiraachuu hin dandeenyeetu as deebi'ee nama if godhee jiraachisaa namni ati if gootee jiraachistu hin jiru. Tanuma amma fuudhuu deemtu sayyoo if jala bulchitee if gootee isii wajji bulte malee anna bulchuu hin dandeessu. Saniifuu ibsaa arran booda si naddeebu si haa argu naaseen dinaa. Hidhaas hin fadhu siifis hin ta'uumi laaltee gartaami nan qabin nan tuqin. Shaantaa kiyyanaa kakkanni sirraa hin deemee karaa qabadhaa. Hogga sayyoon mana karaa wallaalee mana keettillee rabbi nan deebisin gurra si cawu.